Yesus Kristos barabaraan guuftaan kokkolfaa jiraata dabarraam jira. Hammaates toles guutes irrates waraansi baay'ates lafa dhaquu beeka jechaa deema Kiristaan. Galgalli koo bareedaadha jechaa deema Kiristaan. Fuula Waaqayyoo koon arga jechaa deema Kiristaan. Haaboo dubbii Waaqayyoo sagalee jireenya of keessaa dhugaa of ilaalee nama sitti argisiisu amma mee dhugaa Waaqayyoon sitti qorannoo barreessi namni magarii ta'e hundi keessanuu qorattaniitiin abaloo akkana jedhee abaloo akkana jedhee hankoo immoo kanaan itti adda baay'attee dubbattee dabarta. Gaappii dhamti gasheen sun. Wanti si dinqu garuu macaafa qulqulluu keessa gaappiin hin jiru. Guutuudha. Seera guutuudha. Sooressaan hin sodaatu, White House hin sodaatu. Mini ayet dinqi macaafuma ajaa'iba akkamiitii jiran. Sobduu fuulduratti yoo baname ati sobduudha deemetti. Hattuu fuulduratti ati hattuudha deemetti. Maaliif macaafa jireenya himu? Mee macaafni koo macaafa jireenya himuudha jedhamis. Yesus bara gooftaa jireenya himuudha. Ameen. Kiyaa jireenya hima bakka macaafa jireenya himu. Amma mee akkamitti akkasiin keessan hin beeku iddoo tokkotti namoonni kaa'uudhuma qabaama macaafa isaa hin beekan. Wanti sin ajaa'ibu garuu macaafni qulqulluun warqee ati diyaamendiif doolaarii ati qabdu gararraa olaaneen teenye taana. Taa'umsumti isaas lafarraan jedhe. Kisaara kisarte. Macaafa jireenya himu. Birriin jireenya ni mu'abbe. Birriidhaan jireenya bitatan. Mana bitatu uffata fa'aa bitatu mala. Macaafa qulqulluudhaan garuu karaa bara daandicha isa dhugaa baru. Birrii waan nama barsiisuu hin danda'u. Waasii bita qusaaqusii. Waanuma dhumu bakka. Wanti sin ajaa'ibu birrii on qabaadhee paasterii caalaa biinii caalaa waa gochuu nan danda'ata. Gamoo konkolaataa qabaachuu hin danda'ata. Waan isin dhibu garuu ammandaam 2024 hidhamte ji'oota muraasa booddee 2025 moodeliin 25 jedhu gaafa kan koo dulloomaa deemu. Garuu birrii bite. Waan macaafisitti me garuu dulloomaa na deemu. Wala diikata vaanama. Waan macaafi qulqulluun afaan baafatee sirratti dubbatu garuu dulloomaa na deemu. Expire date hin qabu. Lafatti jirtuun beeku abbaa furri kusitti galee siyaasa sochoosu malee. Waan macaafi kun dubbatu dulloomaa deema miti. Hidda godhataa deema. Sirii saddaan hundee godhataa deema si keessatti. Jireenya keerratti hidda godhata, karaa keerratti hidda godhata, bara keerratti hidda godhataa deema. Kan namoonni dubbataniif kan namoonni qaban dulloomaa deema. Kun dubbii jireenya bara tameen jedhadhu dhugaa Waaqayyoo sitti. Inni arfaffaa macaafi qulqulluu waan humni Waaqayyoo yookaan humni fayyisu Waaqayyoo kan itti mul'atu. Roomee tokko 16 akka jedha Paulus ani wangeelatti illee yoo inni humna fayyisu Waaqayyoo ta'e. Akka dubbisasi. Ani ba wangeelaa laaframe. Illee yoo waniidha. Maalitti wangeelatti sagalee misraachoo ifa addunyaati. Sagalee misraachooti. Fayyisu duwwaa miti sagalee misraachoo. Wala diyaabo. Sagalee misraachoo addunyaadhaaf kan of keessaa qabu. የምስራች ቃል የያዘ ለዓለም ሁሉ የተነገረ ቃል አዱኛ ሁንዱማፍ ቀንዱበተን ሰገሌ ምስራቸው አከም ነምቲቶላ ሰገሌ ሰነ ኬሳን ፈይኒ ከንደርቡ ሰገሌ ሰነ ኬሳን ሁምኒ ከንደርቡ ሰገሌ ሰነ ኬሳን ዱአን ከንከው ቃል እኮ ነው። ቃል እንዴት ይፈውሳል? ሜኮታ ያዳ እስቲ አንድ ጊዜ አስቡት እስቲ እኛ የምናውቀው በሕክምና በተለያየ ነገር ሆስፒታል ሄዶ ደም ሰጥቶ ብዙ ፕሮሰስ በኋላ ሳውዳኔ ይባላል። እንዴት ቃል እኮ ነው ያልኩት። እንዴት ቃል ይሰራል? አስባችሁታል? ንብረት ሰልበት ፈለጀረን ዱጉሞ ዋቆን ሲል አመጋፈት ዱፍኔ ባየ ጉዳቶች ኬሰ ዋን ቡቡሌ ገሮ ምንም ባየ ብረት ተርከርከ ዋንጂ ዘፈካል ነምኒ ባየ ሰልፍ ሲራ ወንጌል አመንደም የወራጅ እንጅራቴ መለነ ሞኑን ዱፈኒክ ነገሬ ቶርቤ ተቆሞ ቶርቤ ያራሙ ቶርቤ ደርቤዳኒ ጌም እንጅራ ነኑ እንዶች ትያ ሰገሌ ዋቆት ገሩ ለሉ ንሽት ትያት የሚገርማችሁ ግን ቃሉ ይሰራል። በቃል መስራት የሚችል ወንጌል ብቻ ነው። ሰገሌዳን ለፌ ከንሶቾሱ ሰገሌዳን ሪቡ ወደ ከነዶት ዴቢሱ ገደሜሳ ከንበሉ ኢጀጃማ ከንበሉ ጉረ ዱዳ ከንበሉ ዱአ ቦላ ከንካሱ ወንጌል ለመለኝ ይሰራል ስንል እኮ ቃልዳ ይመስላል። ቆሳ ወይ ሚቲ ምንጀ ተጋበጅን ሰበቢ ጀቺቺ ባሬዱ ፋዞፍ ነው እንዴ ሰርቶልናል። ህይወታችን ላይ ኑፍ ሆጀቴር ጅሬኛ ኬኛ ፎጀቴር ካራ ኬኛ ፎጀቴር በረኬኛ ፎጀቴር በኔ ላይ ብዙ ሰርቷል። ጋፈዳ ሲኒስ ኦፊላላ ፉሌ ጅሬኛ ከነ ኬሰት ባየ ኑ ሆጀቴር
አዱኛን ሁንዱምቱ ይሄማ አይሳካለትም ሲል ይሳካል ብሎ ብቸኛው ተናግሮ እንደተናገረ ያደረገ አንድ በቃሉ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በቃሉ ታማኝ ሁንዱምቱ ይንታቱ ጀነን ይንታታ ከንጀ ሀርካ ቶኪቸ ቆፋ ሃሌሉያ ሁምነፍ ኬሳ ቀባቤ ከሌዶ ዳበደ ከንዴብሱ ጨጨባ ለፌ እንዳከሜ ከንዶት ስሬሱ ኤው ከን ሰገሌ ዳዱጭት ጀረ sagaleen keessa waa hojjeta mee warri sagaleen keessa waa hojjetu sosocho'a hankoon hojjeta jedhate addunyaa kana to walitti cafaqte mootota addunyaa kana sagaleen isaanii garaa dhukkubbiirra nama fayyisu ilbii sana jeesun jedhe sagaleen gooticha sana immoo waa'ee isaa dubbannu sagaleen waaqayyo keenya wangeelli keenya garuu sirriitti hojjeta kan koon hojjetu eegamta hindide ጋሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱጉን ዝልትባ በወንጌል አላፍርም። አንዳንድ ሰው ያፍራል እኮ ለሞልቶ ተቆለየ ወንጌል ዱበጭ ከነሰን አጃይቡ ገሩ ሚሊዮኖች ተሽዱት ከለካሙ አመንቲ አዱኛ ከነረ ጅሩ ኬሳ እንደ ወንጌል በቃል ቃሉ ብቻ ሬሳን የሚያንቀሳቅስ ቃል የለም። ሰገሌሳ ቆፋን ዱአ ቦለ ኬሳ ከንሶቾሱ አመንቲ ሚሊዮን አዱኛ ከነራ መቃሳ ዳው ደንዲሱ ቡዲሂዝም ማለት ከዮመን ሲለካገን አመንቲ ሚሊዮን አሚቅ ቆፋሳ ወንጌል ሊገኝ ገሩ ወንጌል ዱብዱ መሳት ቡፍና ነው ጀት በኑሳም ይሰከተ ሳሚት አላኑት ቡፍና ነው ጀታኝ አይ ማለም ፍራዋ ከሽወፍት ገና ሰባንቴት ዱብፍቱ ሚዲም ኢለሽም ቆለሳ ጉራቹ መሳፍ አስተር ይረከኛኒ ነው ጀታኝ ነጥን ፊዲ ነጥን ዲን ነርግነዚ ማሎሰ ሰነ ነጥን ቡቲኒ ይዘሰራኒ ሰው ጀቱ ላብ ወረካኒ ወጅኒ ወልቂጤ ዋመነ ኬሰ ታይስ ኖርማሊ ሚቲን ወንጌል ኬኛ ወንጌል ዱአ ሶቾ ወንጌል ፎሊ ኬኛ ኡርጌሰ ወንጌል መቃ ኬኛ በሬሰ ወንጌል ሴና ኬኛ በሬቸ ወንጌል ለፈኑቱ ፈቺሰ ሰሚኑ ያቺሶ አዱኛ ለፈረተ ወለጀ ዘበር ለፈረተ ወለጀ ዘ ራወቴ አገርቱ ከ ከንፉድ ካሜራ ወይ ጅረሚቲ ሽቶ ወይ ንት ጎሌ ሶኪ ሚቲ ኪሱመ ጅራቱ ነው ብረካ ካራኒቲ ነርገነ ሲዳይደ ኢልማነ ሞተ ሁንዳፍ ሰገሌ ምስራቸው ከንቲኒ ከነሲን ወነ ባየዳ የሮኮት ቆረ ጀላ ዲምቲ ወንቲ ነመጃይ ወንጌል ጉኒ ዋን ባየ ነመዲም ወንጌል ከነገሰት ዋ ጉርጉዳ ሰዲ አርጊት መጫፉ ከነገሰት ዋኒ ሲን አርጊተን እኔ ቶኮ ነምኑ ሁንዱ ጩባ ማዳ ቶኮ ለቁልቁሉን እንጅሮ ቂጤ መሞ ነመጥም ሚስራቾስ ቂጤ ነመጥም ሙዳስ ቂጤ ነመጥም ሜድራ ከነረተን ጥቆ ተቆዱበት ደንገደነን ሳልፈደ ጆሌ ነው መነሶዳችስ ነጀላር ጫቲ ሲንኩኑ ጌሚቲ በደዴ ዋን ባየዲ ሲዲንገድ ዱጋ ዋቀዩን ሲንቲማ ማሊፊ ነሞን ሰገሌ ጀጀባ ለፈ ቀሙን ሶዳቱ harcaate geemitti baddeen suutaasaa olee deengad sirriitti na dhaggeeffadha warreen gad turtan sagaleen waaqayyo keenya namoota hundumaan qixatti dubbata. Paaster sooriidhaan baatim isinimmaa paasteriidha cimoodha jedhe anaan immoo baay'ee gad hin buusu qixxee haasa'anii baay'een ajaa'iba waa'ee macaafa kana namni hundumtu cubbamaadha jedhamu otoo bantanii dubbiftan roomee keessa hundinuu yakkaniiru hin jedhu ayyaanni waaqa irratti hin jiru moo maqaadhee baluunfaa yakkaniiru namni qajeelaan tokkollee hin jiru gaafatti qabu amma dhuguma waaqa waliin jiru namni qajeelaan tokkollee hin jiru gaafe amma meejar waaniin faa cubbamuudhaane meejaroonni faa jechuudha amma dhuguma ko jechuudha argitanitti warri nabaadhaati deemaa lafa cubbamoonni ejjetanirra ni jedhu warri jedhan faama cubbuu qabu rekkasana abese warri karaa isaanii waaqayyo gooftaan galaana gargar kute cubbuu qabure warri afaan isaaniitiin waaqa du'aa kaase cubbuu qabure macaafichi garuu maal jedhe namni tokkollee qajeelaan hin jiru ija lamuree bitu hundinuu yakkaniiru cubbamaadha jedha akkam namatti tolaa ifaan ifatti macaafa dubbatu loogiin kan keessa hin jirre macaafota falaasamaa fi macaafota qorannoo addunyaa kanarraa yoo argitan iddoo tokkotti maqaa nama tokko irra deddeebiidhaan otoo isaan kaasanii argitu abaluun qorataa cimaadha otoo isaan jedhani macaafa kana keessatti garuu cimaan tokkicha duwwaa jira inni immoo Iyeesus Kiristoos jedhama muda maleessa jedhee kan inni kaa'u macaafa kana keessaa adiraa waaqaan isinitti warri amma namoota baay'een na caala asirra mudaa maleessa
mudaa tokkoyyuu hin qabu, yakka tokkoyyuu hin qabu jedhee macaafi kun kan inni kaa'u Yesuusin duwwaadha. Nama mudaa tokkoyyuu hin qabu jedhamuun argitan. Halleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Maal jedha? Mudaa tokkollee hin qabu jedha isaan. Addunyaa kanaanoo mudaa baay'ee akkasii hin qabu. Hir'ina akkasii hin qabu. Guutuu akkasii hin taane jala muree lafa kaa'a. Yesuus koo maqaansaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Akkutaadhuma kana keessatti namni seera Waaqayyoo eegellee qajeelaa ta'uu hin danda'u. Amma seera Waaqayyoo eegee namni hin qajeela. Qajeela ta'uu hin danda'u jedhee barsiisa. Beenyaan cubbuu du'aadhaa jedha. Namoota tokko tokkoof yoo ilaaltan beenyaan cubbuu du'aadha jettanii itti murra cubbuutti jabaadhu jettanii itti mutu isaaniif salphata. Sababiin isaa keessa isa dhumaa keessa jiru waan ta'eef. Macaafi qulqulluun garuu namoota baay'ee gurguddoodhaanis namoota Daawitii kaasaa ilaala. Saa'olii kaasaa ilaala. Eeliidhaa kaasaa ilaala. Cubbuudhaan cubbuudha jetti. Bu'aan isaa immoo adabadha yakkadha jetti. Kun hundumtumaan macaafni qulqulluun haqa ifatti dubbachuu isaati. Amma tarii namoonni tajaajilu raajiin garaagara nama cubbuu keessa jiruun Waaqayyo si jaallata jechuu danda'a. Macaafa bira garuu kun hin jiru. Itti guutee haasa'u macaafa. Waanuma haasa'uu qabu haasa. Waan dubbachuu qabu dubbata. Yesuus bara baraan gooftaadha. Inni itti aanu kutaa biraa keessatti isin kaasuu dandeessu. Kana Yesuus Kiristoos murtii yookaan firdii ilma namaa irratti murteeffamee ture mataa ofiisaarra gochuudhaan iddoo bu'ummaadhaan akka inni du'e nutti hima. Macaafa qulqulluu qofatu kana dubbata. Murtoo ijoollee yookaan saba lafarra jiru ilmaan namootarra taa'e kan ofiisaarra kaa'e bakka bu'ee akka inni du'e. Mee macaafa amantii biraa keessatti argitanii beektu laata? Tarii warri biyya jijjiirrattan kun lallaba akkasii dhageessanii beektu laata? Iddoo bu'ummaadhaan Kiristoos iddoo kee du'e macaafa lallabuun argitan. Inni kaan immoo wanti du'e isin jiru barsiisa miti miidiyaa kanarra taa'e. Amma qolli jasaarra buutu rakkisaadha. Iddoo bu'ummaadhaan du'e. Bakka koo duute. Jireenya koo ofii kee fudhatte. Macaafuma qulqulluutu jedhe jiran. Isaayyaas 53 dhaqaa dubbifadhaa isin wangeela kaasuun dinqiidha kutaa sanarra. Akka ajaa'ibaatti argitu. Mudaa tokkollee akka inni hin qabne. Cubbuu keenyaaf akka inni gidirfame. Ofiisaarra immoo akka inni ka'e. Bakka keenya dabarfame akka inni du'e. Waanjoo guddaa akka inni baate. Hamma namoonni simboo surraa dhabutti akka inni dhiphate kutaa sanarratti argita. Bakka bu'ummaadhaan akka inni du'e macaafa qulqulluutu ifatti dubbata seera Waaqayyoo kana. Yesuus Kiristoos iddoo yookaan bakka isaa du'ee warra du'an immoo du'a jalaa akka inni baase. Du'a jalaa baasuu duwwaa osoo hin taane amantiidhaan immoo warri amanan qajeelummaatti akka isaaniif lakkaa'ame sirriitti ka'a. Du'a jalaa warra baase amananii warri du'a keessaa ka'an sun amananii akka qajeelummaatti lakkaa'amee fi macaafa qulqulluu keessatti bakka hedduutti dubbata. Ibroota keessatti seenaa Abrahaamiin argina. Amantiin isa qajeelummaatti akka lakkaa'ameef. Hin amane malee Abrahaam waan inni godhe tokko hin jiru. Kiristoosiin amane qajeelummaatti lakkaa'ameef jedhee dubbata. Fayyinni isa qofaadhaan akka jiru teessoo isa guddaa isa ulfaatarra akka inni bara baraaf ifa hin dubbatamne keessa akka inni taa'e dubbata. Ifa eenyuyyuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa akka inni taa'e teessoo guddaarra. Teessoo isa jabaarra. Kana dubbata sirriitti macaafni qulqulluun. Kanneen macaafni qulqulluun lafa kana irratti jireenya fooniif yommuu jiraannu macaafa eebba foonii fi eebba hafuuraa kennu ta'uusa. Keessumaa Yohaannis boqonnaa 15:7 irratti akka jedha macaafni kun yoo isin keessa jiraate sagaleen Waaqayyo waan feetan kadhattu innis immoo isinii taa'edha. Kanuma feetan kadhattanii isinii taa'e. Maaltu isin keessa jiraachuu qabeedha garuu sagaleen Waaqayyo yoo isin keessa jiraate jedha macaafni kun. Sagalichi yoo isin keessa jiraate macaafni kun isin keessa buleera yoo ta'e dubbiin Waaqaa isin keessa jira yoo ta'e hin kadhattu isinii taa'edha. Kan lubbuu kan foonis kan hafuuraas. Garuu wanti guddaan maal sagaleen isin keessa jiraachuu qabaadha. Dhimma foonis dhimma hafuuraas Xiimotewos 2:3-16. Xiimotewos 2:3-16 irratti macaafni keenya dhimma fooniifis dhimma hafuuraafis akka ta'u jala muree ka'a.
dhimma kamiifiyyuu qajeelfamaaf deebii akka inni ta'e. Kutaa sana otoo dhaqxanii dubbiftan macaafni qulqulluun gaggeessaa fura qulqulluudhaan barreeffame jedheetu gorsuudhaaf akeekkachiisuudhaaf balleessaa hubachiisuudhaaf jedhe. Argitaniitu kan foonis kan hafuuraas qajeelfamnii fi deebiin macaafa qulqulluu qofaadha. Mee dhaqaa dubbisaa isin ariifadhaati namni dubbistuu jiraate manatti tura. Kan foonis kan hafuuraas qajeelfama. Qajeelfama dubbii waaqayyoo akka inni ta'e. Qajeelfama sagalee Kiristoos akka inni ta'e. Inni kan biraan macaafni qulqulluun keenya macaafa manguddoodhaaf ijoolleedhaaf beektotaaf nama baranne nama barate dhiira dubartii sadarkaa kamiyyuu warra jiraniif macaafa ta'u macaafa mijatu ta'uusaa argitu. Macaafa nama hundumaaf mijatu. Mee wayin isin gaafadha dheengadde xiqqoo gaafadheera ammas yoo baafattan natti himtu. Namni baafate jira Ximooxiyoos Afaanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma ni baasa. Waaw! Argitanii? Seerrii fi qajeelfamni deebiin eessa jira? Macaafa qulqulluu keessa. Waan dhimma baasu akka inni ta'e. Qajeelchuu akka inni danda'u. Sirreessuu akka inni danda'u. Bocatti gochuu akka inni danda'u. Deebii kennuu akka inni danda'u. Qajeelfama waa hundumaa akka inni ta'e ifatti lafa taa'eera. Inni itti aanu quxuqaa irratti darbuufan xiqqoosee ariifadhee macaafni keenya inni itti aanu nama hundumaaf manguddoof ijoolleef beektota warra baay'ee barataniiru jedhan. Ani waan tokkoon isin gaafadha. Kutaa tokko warri barattan yookaan immoo kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa utuu barattanii warri kitaaba kutaa 8ffaa dubbiftan as keessa jirtu. አንደኛ ወይ ሁለተኛ ክፍል እየተማራችሁ 8ኛ ክፍል መጽሐፍ የምታነቡ ካላችሁ ስትማሩ ማለት ነው። ያን ዱር ጀጭረሽ እንጅሩ መጫፈ ቁልቁሉ ገሩ ኤሳዩ ኮቱ ነመ ከሚቢዩ ሚጀታ ባይ በረቲ ተመ ፕሮፌሰር ባየቱ ጅራ መቢየ ከየገ ግቢኑ ነው ሁሉ ከዘ ጉቴ ወንዱ ጅራ ዋንሲን አንዲያ ገሩ መጫፈ ቁልቁሉ ብረዮ ገ ወላላ jajjabaadhaa jarana dhugaa waaqayyo maal goona gama caafuma kana tokkos godhe namoota wallaalota baay'ee hin baranneedhaman immoo tajaajiltoota gurguddaa isin maqaa isaanii miidiyaa irratti beektan kutaa tokkoyyuu kan hin galle dubbisuullee kan hin dandeenye isaaniin immoo yoo barbaade ija isaanii banee na dubbisi jedhe qubeema kanatti mul'ate afaanuma amaariffaa kana ingiliffa kanatti mul'ise dubbisuu dandeessaa matittiin jedhe argitanii macaafa hundaaf mijata. Macaafa hundumaaf walqixxii mijata. Haalleluuyaa. Amma dhugaa kana namni hin beekne dhugaa wangeelaa tiksuu hin danda'u. Macaafa hundaan namni tokko baay'ee naa galeera na duwwaadha kan jiru jira. Macaafa kam aadaa kamiyyuu, macaafa amantaa kamiyyuu, macaafa saala kamiyyuu, macaafa eenyuun hin loogne. Ani baay'een ajaa'iba. Warruma morman yoo argitan warruma baay'ee morman isaaniifis hin baatama isheedhe. Gaariidha waaqayyo. Baay'ee wanti nama ajaa'ibu baay'ee namootuma ittiin morkataniinu tole jedhee dubbifamaaf. Moonyaa imasle gowwaa wayii fakkaatu macaafi kun jiran. Nama hundumaan dubbe wallaalaafis guddaafis xinnaafis. Yesus ko barabaraan gooftaa. Ani baay'een ajaa'iba. Eenyumaan walqixxe. Eenyumaan otoo hin dhiibin. Eenyuun otoo hin loogin. Akka ta'utti. Mee an baay'ee gidduu dhiyoo kana mootuun kana barreessu wanta baay'ee na dinqe tokkoon isinitti himu. Warra jallinatti hiikkataniif isinii qaba. Mina inti matsaafnoo paaster maal jechuudha diraa waaqayyo. Warra akkuma barbaadan micciiranii hiikaniif isinii qaba. Maa inni macaafi kuni. Warra qajeelummaatti hiikanii hubataniif isin hubatama. Kana guyyaa biraan kaasa malee, kana yeroo biraan kaasa malee gamta. Kun baay'ee jiba. Akka barbaadan warra micciiraniif isin moo micciira. Mina inti matsaafnoo. Ani macaafi kun macaafa dinqiidha. Aboo macaafni koo macaafa dinqiidha. Inna namanii dubbisee seera isaa bare kun macaafa dinqiidha. Akkasumatti namni ittiin jedhu ani baay'ee na ajaa'iba waa'ee dhuguma waaqayyoon isinitti dhugaa wangeelaa kan jedhu haasaa irra macaafa adda
macaafa dinqii, macaafa samii banee argisiisu, macaafa garaa lafaa keessa waan jiru argisiisu, macaafa ajaa'ibaati. Yaadoo matsaaf kana bakka dhugaansaa nama dhuunfaa kamiifiyyuu ani ajaa'ibu eenyuunu dubbisuu danda'a. Isa immoo baay'ee kan ajaa'ibu dhumarratti moo dinqii disriikaas revolutionaryidha macaafichi. Revolution macaafa jijjiirama fiduudha immoo lawuxni yaamatal hin akka barbaadetti hikkata macaafa jijjiiruudhaaf macaafonni gireediitti si dabarsu malee waa si jijjiiran hin qaban. Macaafi qulqulluun garuu macaafa foonii hafuuratti jijjiiru. Macaafa kutaa tokko barattee kutaa lamatti dabarta. Macaafa qulqulluu dubbiftee garuu jireenya du'an keessaa jireenya jiraatanitti dabarta. Ameen jettaa dandeessee nama qodaraa waaqa fudhu sagaleen kun sagalee jiraatudha. Macaafa lafarra jiru dubbiftee kutaa tokko lama geessa, lama sadii geessa, sadii afur geessa. Dhugaa waaqayyoon sitti macaafa qulqulluu dubbistee garuu mandara warra du'anii keessaa baate mandara warra jiraatanitti kooluu galta. Macaafa qulqulluun si ife jennaan mandara kosiidhaa baate mandara warra qulqullootaatti hiriira qabat. Ani macaafichi na ajaa'iba. Lafarraa si fuudhee gireediitti si dabarsa miti abbe. Akkamitti dubbatu. Dachee amma namoonni irratti walajjeessan kana keessaa baaseetu dachee harki namaa sin qaqqabne, dachee diinni kiloolatti sin qaqqabne, mandara iji namaa takkaan agarre keessa si geessa. Eeyyuu macaafni nuni qalbeeffanne, macaafi nuni itti amanne kun kan foonis kana fuuraa sin jijjiira. Ana kaleessaa otoo argite waggaa 15 waggaa 20 waggaa 25 irraa otoo na argite dhuguma koonsitti ma nagaa nan gaafattu akka kanaa teessee nan dhaggeeffattu. Erganni na jijjiiree garuu gurra baay'ee qaba. Isinis akkasuma nama baay'eetu maal taayoo dubbatte maal taayoo na waliin suura kaate siin jedha ta'a. Garuu kun hundumtuu kan inni dhufe erga samii waasii ibseeti. Erga qola ija keerraa buuseeti. Erga onnee kee keessatti baatiriin waaqayyoo qabateeti. Erga Kiristoos Yesuus ofiisaa si keessa buufateeti. Icciitii guddaadha barinni kun. Icciitii guddaadhaan siin jedhe. Hin jijjiira macaafni kun. Mee macaafni qulqulluun hin jijjiiraadha dubbadha isinii. Hin jijjiira macaafni qulqulluun. Ameen. የሚለውጥ መጽሐፍ ይለውጣል። ሰደርቃ አፕግሬድ ሲከነን ጀነን ኦቶ ግሬዲ ራ ግሬዲ ሲዳ በርሰተማ እሰ ሳይንስ ምናን ነው በር ኬሚስትሪ ፊስትሪ መበረዱ በቃ ሳይንሳኑ መጋ እንኩን ገሩ ኬሚስትሪን ዋኑ መለፈራ ፈቀኛፍ ዱር የሮ በረን ካርታን አፍሪካ ገና ፈቃቲ somebody was rotating the land ጀ ነሚቶ እኮ አዱኛ ናነ ይስሞ ዮቶና ነን ፍጤ ዱኤኑ እንጀለኒ ብትመን Dhugaa bakki ammaa ajaa'iba dubbisuu Dooktar Amaariffaa Saayisaamaa. Ximmojoo 3:16 akkasitha. ቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ናቸው። ለማስተማር፣ ለመገሰጽ፣ ለማቃናት፣ በጽድቅ መንገድም ለመምራት ይጠቅማሉ። Amma obboloonni koo paastariin gamtaan warri jala jirtanii ልዩነቱን ፈልጉት. Gaaffiin koo tokko kana ture har'a. መጽሐፍና መጽሐፍት Amaariffa isaati. Macaafni qulqulluun macaafota dha moo macaafadha? Sirriitti akkasiin qalbeeffatan bira amma waa'ee macaafan dubbadha waan ta'eef isee kana sumannaa qabadha. መጽሐፍት ጀደዶሽን አመዱበሰ መጽሐፍት ማለት ሲንግል አይደለም አንድ አይደለም መጽሐፍት ነው የሚለው አማርኛው እንግሊዝ ፈሰሰ ጋር ዱብሳ መጽሐፍት መጽሐፍን ቁልቁሉን ጀዳፋን ኦሮሞ ሰሙ ኢሰ ኦነስ ሞሲት ዴቪትን ዩቱብ ቢስተንገሩ መጽሐፍን ቁልቁሉን እንዲኑ ጀዳኩ ማን አመጅሩ መጽሐፍን ቁልቁሉን እንዲኑ ገጌሳ ፍራዋቀውን ጫፈ ማን ጀዳ መጽሐፍት ጀደነማሙ ዮሴን አመር ስሪት ፕሮናውንስ ጎትቲቴ መጽሐፍት ነው የሚለው amma macaafa jechuun singilidha saayinsii naannoo isheen tokko ishee tokko መጽሐፍት ሁሉ jedhani kun መጽሐፍት ሁሉ jedhu asin difference isa ilaala sinama maaliif macaafota qorachuun baay'ee nu fayyada isee kana qabadha macaafa na jijjiire macaafa dhaloota jijjiiru macaafa dachee jijjiiru macaafa addunyaa jijjiiru macaafa qabna inni immoo macaafa qulqulluu jedhama dhugumaan Okay.
kana Yohaannis 3:6 keessatti yoo argitanii addunyaa hundumaaf nama hundumaaf walqixxee macaafa kennamedha. macaafa hundumaaf kenname ለሁሉም የተሰጠ መጽሐፍ መሆኑን እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። አካስ ጀለሚቲሬ waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate kunis kan isatti amanu hundinuu jedha malkanamma jechaan beektu deeman dubbataa jira kan isatti amanu hundinuu jedhamoo kiristaanonni isatti amanan jedha astir kam jedha eessa yoo dhufu amanuu danda'a jechuudha argitanitu kan isatti amanan hundinuu ammala macaafa keenya akka nuti hin jenne hayyeenee bicha akka nuti hin jenne kan amane hundumaa macaafa kan isatti amanan hundinuu በእሱ የሚያምኑ ሁሉ ማንም ሊሆን ይችላል ኤኙ ተውደንዳ አመኔ ዱፌታናን ገረ ዱጋት ዱፌታናን ጅሪኛ ዱጋ ቀበቴ ታናን መጫፍች ሁንደ ጫላ አንጎ ከነራ አቦ ከነ መጫፋ ሁንዱማፍ ቂጣ ከነሜ ተውሳችረት አርጊቱ መጫፍኒ ቁልቁሉን ቶክች ከለቲዳን ያደ ዋቀዮ ነሞታፍ ኢብሱ ተውሳ amma yaada namaani tokkichadha macaafi qulqulluu saddeetta farran jedhaman macaafni qulqulluun tokkicha kallattiidhaan yaada waaqayyo namaaf ibsu ta'uusa macaafi qulqulluun tokkicha tokko lama hin jiru jechuudha tokkicha gaafa jedhu maal jechuu kooti macaafni lammaffaan hin jiru macaafni sadaffaan hin jiru macaafni arfaffaan hin jiru yaada waaqayyo namootaaf kan ibsu isa qofa ta'u macaafni qulqulluun maal ibsa amma gaa lallabdoonni tajaajiltoonni akka ku tajaajilu baay'een keessan hadaraa jaalala sirriitti naa ilaala jecha kan macaafni qulqulluun maal ibsa gaafa bannu yaada waaqayyo waaqa jiraata namootaaf dhagaa madee mayyaadaga nu gargaara waaqa nama 28 argaan jira እንደ nama 28,300 argaan jira 28,300 ሰው እያየው ነው namoota kana argaan jira namoota kana tan dubbataan sirriitti na dhaggeeffadha yaada waaqayyo eenyuuf ibsina jechuudha gaafa tajaajilu yaada waaqayyo waaqa jiraata saba waaqayyoof namoota waaqayyoof maaliif macaafuma qulqulluutu yaada waaqayyo maalitti hima namoota waaqayyoof lafarra jiranitti inni kun yeroo qaba yeroo itti himnu jira yeroo itti dhaabatus jira baay'ee yaada waaqayyo macaafi namoota hundumaatti himu macaafa qulqulluudha mee dubbadha macaafni qulqulluun kallattiidhaan yaada waaqayyo namootaaf macaafa ibsuudha jedha dubbadha tokko keenyaaf barbaachisa wanti kun yaada waaqaa nutti akka isin rakkisan yaada waaqayyo dhimma kamiyyuu nimu eenyummaa waan kamiis nimu amma mee wanni nuti rakkanne amma keessuma barsiisni keenya lallabi keenya asirratti baay'ee qoramee ilaalama waan kam tokko iyyuu nimu macaafi qulqullu yaada waaqayyo namootatti paastariin dhagama miti warri sabaatan kun malikita naa kenna dhagama jira yoo ta'e socho'uu dhaabbattani waan ta'eef na biraa ta'uu hin beeku duriin socho'utu ture mataan keessanii socho'u ture amma socho'uu dide kanaaf hin dubbadha yaa jechuun ana fuulduratti socho'utu turtani guddaadha yesus takka kolfoonus gaarii wanti sindinku macaafa yaada waaqayyo namatti himu ta'uusa amma yaada keenya waaqayyotti himanna waaqayyo immoo yaada isaa hunduma mucaa isaatti ijoollee isaatti eessaanitti hima karaa dubbisa amma fakkeenyaaf yoon dursee manaa ba'e yookaan isin manaa yoo baatan namni maatiin mana hin jiru yoo ta'e bilbilillee hin jiru yoo ta'e yookaan icciitii wayiitti immoo barbaadda yoo ta'e waraqaa caaftanii mana keessuni waaqayyo bakka bu'aa guddaa tokko eenyummaa isaa kan nu barsiisu macaafa isaa lafa duukaa jira. Macaaficha immoo kan hiikee hubachiisu hafuura qulqulluu lafa kaa'eera. Yaada waaqayyo namatti hima bakka macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu dhaggeeffataa jirtu yoo ta'e yaada waaqayyo isinii qabu dhaggeeffataa jirtu. Sabi kun jira dhima yaada waaqayyo na gargaari. Haleluuyaa. Yaa socho'aa jiru galata kee amma nama socho'u argee waaqayyo yaada waaqayyo dhaggeeffataa irra jechuudha. Isanni nuu qabu. Isanni biyya lafaaf qabu karoorri waaqayyo ajandaa waaqayyo maal akka ta'e nutti himaa jira jechuudha waaqayyo yoo gaafa macaafa qulqulluu dhaggeeffannu fedhii keenya dhaggeeffataa hin jiru amma namoota baay'eetu fedhii isaa dhaggeeffata waaqayyo isan ani yaada haasa'uu qaba warri jedhan jiru yaada koo
waaqayyo ndam takkatakkammoo akkas faa dhageenya miti paaster waaqayyo raajii sobduun kamiyyoo sitti raajjee ameen jettee tatana waaqayyo sii raawwatan hunju akkamitti raawwata waaqoo sobduutti walii galaa kan sobduutti gadi dhufe waaqummaan sasa kan bire namatu yaada waaqayyotti itti walii gala malee waaqayyo yaada mucaa namatti gadi dhufe waliin galu eenyuyyuu kan inni bixxiletti namni dhufe hin galu waaqayyo dhufe hin galu nutu yaada waaqayyotti guddataa deema obboloota ko kanaafidha yaada waaqayyo waaqa jiraataatu namootatti himama gaafa macaafi dubbatu yaada waaqayyootu nutti himama akeeka waaqayyootu nutti himama dubbii kiristoostu nutti himama ilaaga isa samiirraa dhageenya jechuudha yaada waaqayyoo dhageenya eenyummaa waaqayyoo dhageenya kallattiidhaan macaafa qulqulluu qofa gaafa dhageenya ajandaa samii dhageenya jechuudha waa waaqayyo bara baraaf nuu qabu waa waaqayyo jireenya keenyaaf qabu waa waaqayyo deemsa keenya guyya guyyaadhaaf qabu waaqayyo achi keessatti nutti dubbata jechuudha Yesuus bara baraan gooftaadha yaadi ijoo macaafni qulqulluu inni olaanaanii fi inni guddaanii gooftaa Yesuus qofaadha sagalaffaarra jira yaadi waaqayyo inni guddaaf olaanaan gooftaa Yesuus yeroo tokko dubbadheen ture barsiisaa tokko qofatu jira addunyaa kanarra macaaf tokko irraan argee wanta kana barsiisaa beekamaa barsiisaan kun yeroo hundumaa fakkii tokko kaasuudhaan beekama fakkiima tokko kaasa guyyaadhaa guyyaatti sekoondiitti nama bira ga'e hundumatti eenyuun himan isiniin jedhe fakkii tokko duwwa bareechee kaasa fakkiin isaa dogoggoran qabu qalamni isaan jijjiiramu bareedinni fakkicha hin jijjiiramu eenyu bira yoo ga'e fakkiima sana kaasa barsiisaan kun eenyu isin fakkaate hafuura qulqulluudha eenyuun kaasa tokkicha waaqayyo Yesuus Kiristoosiin kaasa laphee namaa keessatti karaa namaa irratti jireenya namaa keessatti anatu barsiisaa jedhe miti macaafumatu barsiisaadha jedhe malee macaafumatu barsiisaadha hundumaa isin barsiisaadha ana miti himganya tokkicha waa hunda qixattaaso tokkicha waa hunda dubbatu tokkicha amma obsee bira gaafa ga'u obseetti suma hime sabboontutti sima akka ishee galutti itti hima ani baay'een ajaa'iba akka paastariif akka galutti abdiif akka galutti asniif akka galutti gamtaaf akka nuu galutti immoo nutti akka nuu galutti akka nuti baachuu dandeenyutti inni guddaa bonna laala inni cimaan ajandaan macaafa keenya keessa jiru maalidhaan isiniin jedhe mee Yohaannis 5:39 naa dubbisash kitaabas dubbisaa deemnu Yohaannis 5:39 in danda'ama macaafa qulqulluu dubbisu tokkichi duwwaa gaasa isin ajandaa jijjiiruu dandeessu ndaamamma poostii namoota tokko jala yoon galee takka utuutti hin bu'in deebi'a paaster gittin bu maaliif si'a tokko waa'ee gooftaa si'a tokko immoo waa'ee namaa poostii godhu waan ta'eef naan galoona jireenya akkasii naan galo waan ta'eef anniisan dhugaaman isinitti hima naan galu maaliif waa'ee wangeela wajji wal qabata yoo ta'e poostii isaan irraa eegi yookaan immoo hamma naa galeen si hubachiisu yaada asirratti akka jechuu barbaade ta'e si'a tokko waa'ee namaa si'a tokko waa'ee wangeelaa hin godhu quban ittiin waaqayyoon beeksisaa tureen yaada pilaatfoormiin ittiin ulfina waaqaa hima jedheen lama wal keessa ni himamu kamitti himama shin himama yoo jettan immoo sin jabaadha garuu qulqulleessaa isa kan keessan waa'ee waaqaaf bantanoota waa'ee gooftaa keessanii hima walii galtootee mataa raasaasitti warra sirreertan waa waaqayyo himtu taana waliin hin dhayina dhuguma waaqayyo isinitti mani isinitti gadda waaqayyo akka goofiti garuu isinitti mufata hafuurri waaqayyo maaliif pilaatfoormii kan banattan waa'ee waaqa himuuf taana waa'ee waaqa waan kan biraa taana waan kan biraa wal keessan ta'u yookaan immoo lama ta'uu hin dandeenyu malee isa tokko karaa biraa deemsuu dandeessu taatarii garuu kan keessar kan gooftaaf inni jedhu buusii waldaa kiristaanaaf yoo ta'u pilaatfoormichi kan waaqayyooti maqaa waaqayyoon taana maqaa waaqayyo neenaa dubbisaa kutaa kan Yohaannis 5:39 dubbisu kazeedha Amaarifa isaan dubbisan afaan Oromoo paastariin dubbisan ከዘዳ በእነርሱ የዘላለም ሕይወት የምታገኙ የመሰላችሁ መጽሐፍትን ትመረምራላችሁ። እነዚህ መጽሐፍት ስለ እኔ የሚመክሩ ናቸው። እንዴት ደስ ይላል! በጌታ ስለማን? ስለ እኔ የሚመክሩ